Ifama singaafadha amma gadhiisuuf karan deemaa jiru waan safuun eeggannedha waan ta'eef isaan tuna tuqe kanaaf hanga diyaasa kanaaf iyyuu macaafni qulqulluu hattee akka bofaa garraamii akka guuggee ta'aa jedhe ofirratti eenyumaan inni isu ragaa qabatamaan raajota baasaa jira kana dura raajii eebbaa maaliif dhuga jedhee maxxansee ture sababii kanaaf raajiin eebbaa liivii banee fuula tiiktookii miidiyaa isaa irratti tajaajiltoota kan jedhaman onlaayinii irraa immoo kan tajaajilan hunda walitti waamee walga'iin irratti taa'aa ture geggeessitoota wajjin jechuudha. Safuu kan hin eegganne ragaa qulqulluu isaanii wajjin kunoo qabadheen dhufee jira warra irratti taa'e jechuudha. Warra madaa qaban jechuudha. Warra bukoon isaanii gadi ba'e jechuudha. Kana qofaa miti shamarran wangeela qabattee takka imoo takka tiiktookii irraa hudduu of dhiittu tokkos Itoophiyaadha dhiira fudhattee Dubaay keessatti maal akka waliin gochaa turan ragaa qulqulluu sagalee wajjin siniif qabadheen dhufee jira jechuudha. Garuu na of galchaa ilma safuu eeggatedha. Ilma Oromooti garuu isaantu dideena tuttuqe kanattan bukoo isaanii gadi baasaa jira. Sababii kanaafidha kan isaan narratti walgahii ta'an jechuudha. Yoomiyyuu taanaa inni isu dhaggeeffadhaa viidiyoo isaan narratti walgahii ta'an raajota qofa. Bagaraajje sitti dhufnaan hillim godhii raaji siif dhufe kan si gaafatu Waaqayyo. Yoo dogoggortee hoo gooftaa Yesuus Kiristoos isa samiirra jiru jilbeeffannee kadhanna malee nama luka keessa yoo guyyaa tokko oole caammaa ishee ajaa'utti gadannee dhimma sagannuuf hin qabnu. Nama dhiifamaa eenyu miti. Gooftaa Yesuus Kiristoos isa fannoo irratti anaaf jecha qullaa dhaabbatee fannifame sana garuu nan sodaadha nan kabaja isaaf nan gugguufa isaaf bakka baay'ee gan dogoggore. Keessumaa ammoo warri ilmaan komentii cuun'uuraan isin jechuudha. Intini maal isheen buqqee qorkitu intini baadiyaa keessa hin jirti ilbiisni tokko isheedha isin warri komentii akkasidha kana sanadha maaloodhan jedhin tokkummaa walii cimsaa biraavoo jabaadhu. Ragaa namicha amma dubbatee raajii mootii jedhama isas yeroo darbee bukoosaa gadi baaseen ture jechuudha. Dhaggeeffadhaa isa kanas ragaa malee nama tokko irratti hin bu'u jechuudha. Warraan kaleessa ragaa isaanii gadi baasedha jechuudha. Kun raajii mootiidha. Kaleessa maal goonana miidiyaa irratti gadhiise. Dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Si arge maalunuu si argeera. Hirummaa kee kamtu jira? Akkasii. Isa raajii jettee yoo filaan taa'amamee. Maalis raajii dabalatee namatti raaju wayyoo. Tiraanspoortii mattuu baatee dhuftu gaafa dhabdee karaa irratti akka kadhattu nama kadhataa akka deemte yaadattanii. Hunda isaayyuu birrii naa goote hunda isaa dhimma qunxurroo keetii naa goote malee waan takka irraa hin qabdu. Afaan irraa qabatu. Immoo wajjin ciifne goote malee hunda sanayyuu waan takka iyyuu hin qabdu. Guyyaa takka fuutee birrii 2,000 irra gadda barbaadde. Gudeela osoo kenneefi birrii 2,000 giddiitti naqee buda gabbarsoo meeqaan ishii kan ji'a tokko si wajjin ciise miti mana kee keessa. Atimo. Ji'a tokko si wajjin ciise. Haadha lafa dhaqxu dhabdee waan nyaattu dhabdee qooshaashaa kee bante jennaani. Firaashii sammarra rafturra lafa dhabaatu timooti. Ati moodduu kee namatti rigattu dhabdee na waan mootte biyyaa. Siree korra ciistamoo sayyoo. Isayyuu obboleettii godhatteetiyyuu warratti raajju warra raajii sobaatti raajju sanatti odeessita. Anoo kadhattuu makaraarraa qabeeni beektaa daraa matteetti nuti na kadhattee mannaanuman kadhattuu karaarraa gargaare garuu ani bara jiraattee hundumaa ammoo nama. Ati raajiidha miti shamara mana keessa gargaarta. Raajii kadhattuudha kaa lafa kadhattu dhabdennaan biddeenii wasiin wattee maa gargaaraa turre. Fultee gargaarta. Totora biyyaa goolokkas irratti liqattushi. Jalqabaa kaasee wannati natti barreessaa turte isa biyyaa dhiyaate hunda isaa nan qaba. Tokko ijoollee oollaan keetii hunda isaa immoo nan beeka. Amma hargita hunda isaa poosti godhe yoo mansi qolloo fuudhaa. Jireenya itti gufuu taa'u. Qabannaa afaan kee qabadhu laamooti. Animmoo isa teela tokko lamaan isaati nyaattee galmeessiste teela. Isa nyaattee galmeessiste tokko. Ishii mana kee kan hin seenne. Animmoo hattummaa makee kana. Ajaa'ibni karaa seenan hin jiru. Tortora. Raajii dhugaa. Wayyoo. Kaleessa sakkartee ofirratti fincaa galte waa'ee raajii. Biqee haadha keenya nagarre isaas immoo hudduu haadha ilma haadha sanii. Maal beektaree ati shallee karaarraa abbaan barbaadetti taphataa oolu waan taateef maal beekee haadha kee dhiiraan jetta totoo ta'e. Maalti gashe waa shallummaa kooti. Maali ree akkamitti akkas dubbattaree akka nama. Ati raajiidha shallee wajjin maa ciisa. Ita namaati ati silaa.
ati raajii samee hojjummaa ciisa raajii dhofiin jetti beekumti isaa Qoshasha borga nama dhufeen udaan haadha keenyaatti figas baasatti dhiituu dhiira taatu hamma dhuftee qulqulluu qabaate beqee haadha mana sanatti galte siin dhufa ganama. beqee haadha keetu dhiira taate rarraafattee qabaatte hamma dhufta. Hundumtu raajiidhaan dhibee bara kana kan saala bakka kadormaa maddana jaa. Kun egaa raajii mootiidha. Warra mana eebbaatti kaleessa liivii banateen irraa dubbachaa turedha jechuudha. Ummata koomentii, ummata quncuuraa, ummata maal jedhee kan arrabsu jechuudha. Nama akkasii ani guyyaa kaleessaa guyyaa yeroo darbe gadi baasinaan warra akkasiidha kan ol bahee miidiyaa irratti anaan na arrabsu ummata koomentii naa barreessu na jala deemee kan arrabsu nama akkasiidha jechuudha. Raajii immoo jechuun nama akkasiidha jechuudha. Nama raba isaa hin eeggan, nama olmaa isaa hin eeggan, nama uteela keessa kan galatan jechuudha. Nama akkasii kanatu gadi bahee ani bukoo isaanii baasinaan dubbachaa jira jechuudha. Ragaan hafeera ammas geggeessituu raajii eebbaa jala fiigdu tiiktookii irra kan fiigdu wangeela qabattee jiitu kan jedhamtu kana sagalee ishee dhaggeeffadhaa. An safuu nama eeggatudha. Isaantu na barbaade man gadi baasa jechuudha. Ifatti gorseeras mucaa kana na diddee jechuudha. Dhaggeeffadhaa kan ishiis koomentiin ishii immoo kunoo isa kana dubbisaa koomentii kanatti ilaale waan jettuuf achi jala deemte kana jalatti jechuudha. Koomentii ishii kana ilaala. Irraan immoo sagalee ishiin Dubaayii keessatti dhiira Itoophiyaa fudhattee achi geeffattee waan ishiin goote dhaggeeffadha. Hanga dhumaatti eenyumaan iyyuu biraan darbuu jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Wayyesanye nagaa waaqayyo sifa baay'ee tokko mitirtaa nagaa kootii galata waaqayyo araara baay'ee tokko na dhukkubee dhugaa waaqayyo baay'ee tokko na dhukkubee siin jedha innaa mana yaala deeme marfee fudhadhee akkasumallee qoricha fudhadhee galee siin jedha dhugaa baay'ee tokko na dhukkubee beekta qaamni koo baay'ee tokko na dhukkubee bakka guutummaa qaama koo tokko narra hin jiru beekte namni immoo kaleessa yeroo inni achi galu ijoollanni mana sanii Maltare manni fuulli kee naan jedhani hin beekoni waan isaa ganam kalees maciisee yeroon ka'u ganama naan ba'u akkasuma birna irratti nagarre sirrafaa jirtu nama jedheeni beekee shawwadee beekte sirrafaa jirtu ganama yeroon ba'u akkasuma fuulli koo maaltu akkana ciniin hin beeku halkan hin jedheeni biimbiitu na nyaate naaman hin jedheeni biimbii mana kana jira biimbii na ciniin ta'u hin jiru hin jedheeni amma siddoo jittiniiti maanni fuulli kee maanni naan jette iddoo na gurraacheessan fa'a mana sana keessa biimbii wayii jijjiiranitti fakkaate halkan na ciniine waan ta'een beekoni jedheenis hin jedha naa baay'ee tokko dhukkubaa mana fincaanii immoo deemee fincaa'uu beekte mana fincaanii deemee fincaa'uu qaamni koo akka furdeen gubannee fincaa'uu beekte sin jedha dhugaa innaa akkasitti mootummaa dhukkubuu na kolfisiste. Sana tutna korto amana cini tenan mahal kan kawasi hinjade yu. Kata isa silala mas. Nama biraa barree fure taka qaamani payote kana wadku barree kono warga takkazetena galebe tamaalif na dhukubee dengaafi na ture. Sila shamarrani akka barbaadete yeroo jiniin jiraatti. Qaamni dhukkubeen jettu garuu nama dhukkubee namadhaan ture fuma kootiin jechaa ture kaleessa garuu lakka qaamni nama dhiphaa yoo ta'e lakka nama dhukkubaa daadheetu mana bara ergatinaan jette siin jedha dhugaa namammoo na dhiisa dheebdiin qaba na dhiisa qaama bakka guutummaa maqaama humna dhukkubee taaf siksik na jedhee bakka guutummaa qaama kooti hundi narraa du'e beekte baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokkoon siin jedha. Ganama har'a beeyyeessu halkan idaan dhukkubaa bulee akkasitti halkan idaa akkasitti dhukkubaa bulee beekta nan ciisan jiraachiisuu dadhabee luka koo lamaan koo akka biyyatti yeroo daa'imni biyyatti dhaana qabatan agarteemi akkasitti luka koo dhaddaan qabadhee rafaa ture maaliif kophaa koo firaashirra rafamte kophaa waan rafnuuf jechuudha jetti iddoo sanitti kophaa waan rafnuuf diribsiifadheeti. Luka kula wana kasta dansa kadde rafa yero ka tokko na guba ka tokko fakna ko sinya chuna dawachi wodde ka edise ka egedi bahetin shanti baheti sene mshan qorati ni kadde bekte mshan qorati gafani ka mshan mu gafatti bu akbar bareti na guba gawa ke kana rako mshan gafatti bu akbar bareti na guba bagadi kadde tan chigedi baheti ke rafa amma simu bakka ko shiga bangachi samas na gubu egela mas gabeeti shinti baheti mshan qorati ni kadda bakka kasasitti tumanjedu bakka harwa torrafin bilee ganama har'a bakka
niitti mashii haadha mana saniiti jechuudha. Shumaa uffanni koo bira jiru sanii baay'ee tokko dhukkubaa lafa waaqayyo dhukkuba garaa koon jedheen sobee garaa kun dhukkubannaan bakkaan deemine ishee hojiin deemine hafii. Har'aaf naan jenaan akkamittiin hafa gaafa wixataa kootturaan jette hoon jedhee ni beektaa? Viidiyoo kana sinaggeeffachiisuu kootiif dhiifama. Ofii na barbaadan, ofii na tuqan jechuudha. Isheen kun tajaajiltoota jala deemtee kan maallaqa guyyaa gara guyyaatti gumaachaa ooltu imoo jala deemtee raajota imoo jala deemtee warra na arrabsan keessaa ishiin kun tokkoffaadha jechuudha shamarran keessaa. Nama akkasittiin bukoo qabutu anaan na arrabsaa jechuudha raajota wajjin na nyaata. Koomentii kana qabarreessitee koomentii qofaa yoo ta'u hin taane sagaleedhaan irratti dubbachaa akka turtellee ijoolleen ragaa naa baa turan guyyaa kaleessa bilbila online irra sin turre sagalee hundumayyuu waan isaan jechaa turan waan isaan achi keessatti na arrabsaa turan hundallee ijoolleen sagalee na ergan waliin baasus waan akkasiifaa jira jechuudha. Raajiin tokko immoo yeroo inni dubbatu kana ilaalaa. Waa'ee raajummaa sobduu fi waa'ee raajummaa dhugaa immoo jalqaba baay'ee sana eebbisu raajii gosaa dhugaa baay'ee eebbifama baay'ee dubbataniitu jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba maal jechuudha waa'ee raajoota jechuun maal jechuudha sijjamarii kan qaban warri kanan beekne haasa'uu hin danda'an because hojiin isaanii maal arrabsuudha qeequudha seexanni maal godheera afaan isaanii kana kireeffatee jira jechuudha arraba isaanii kana bitee jira jechuudha akka isaan qeeqan Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 maada beektu inni isaan ergama arrabsan inni isaan maqaa waaqayyo arrabsan sammuun isaanii akka maal itti waa yaaduuf jedha sammuun isaanii akka horiitti waa yaaduuf inni maal godhan inni isaan ergama arrabsan inni sammuun isaanii hadoochifameera kanaaf kanaan hin qabamnu nuti dhugaa raajii eebbaa itti fufaa gara fuulduraa keessan ol si dabala kanaan hin qabamnu itti fufaa dhugaatii keessanis otuma dhugdanis tajaajilaa jechuu isaaniiti dhugaatiitti jajjabeessaa jira jechuudha. Laala raajota immoo qofaaf feerra deebban maal jettu kan ragaa qulqulluu of harkaa qabne waan ragaa qabnuuf gadi baasaa jira waan ragaan na harka jiruufan gadi baasa tajaajiltoonni keenya warri seeraan tajaajiltan akka faana hin deemne akka faana hin tajaajilleen tajaajilamne irraa of eeggadhaa kana jedhuuf. Shoo laala. Tajaajiltoonni as jala jirtanis amma dandeessan keessaan foolona godhaa oliyoon baane ta'ee karaa teelegiraamii giruuppiin sinidha. Tajaajiltoota bakka kanuma bichaadha. Ammasumatti illee riippoortii godhanii irratti barreessaa jira koppiliinginaa godha na baasu bakka riippoortii godhanii jira dubbadhume raajii deggaa mana baasutti riippoortii godhanii. Okay, taaptaabii godhaaf hime taaptaabii godhaa. Riippoortiin irratti godhaniiru jedhe galatooma ijoolleen guyyaa kaleessaa riippoortii gochaa turtan ijoollee na jaallatanidha kun beekamaadha akkasiin na jaallattan anis akkasiin jaalladhu beektu tolchitanii bareechitanii jechuudha waan ragaa qabatamaan silan baasuuf jechuudha. Inna raajii daggafaas ragaa wajjin baasaa ture immoo kana irratti raajii mucittii dura dubbatte sanas baasaan ture jechuudha tokko yaasaan ture warra bukoo haqaaf laaqaa qabutu anaan gadi bahee akkamittiin nu qeeqta jedha afaan kamiin anaan qeeqtu afaan kamiin walga'iin irratti waamtanii ana irratti teessu ragaa qulqulluun nuuf harkaa qabamu waan isin wangeela dawaa godhattanii gootan kan mucaa shiitana kan tala shiitanaaf akka ishiin raawwii jala deemtu laala ragaa qulqulluu kun kan ta'e koo dubaa itti kan ishee immoo waan akkasii bukoo akkasii bira harkatti qabachuun ko'an nama waaqayyoo irraa hin eegamu ol baasnee waliin saaxilu jedheen bukoo akkasii dhoksee ta'a jechuudha. Garuu erga diddanii mana kiyya dhuftanii ana dhukkeessin irraa kaasa. Paartii lammaffaan nu eegaa ragaa gurguddaa tafe daqiiqaa sa'aatiin tiiktookii hin eeyyamneefan gargar qodee jechuudha. Horaa bulaa deebanaa galatooma yoo dogoggorre dhiifama godhaa mana kanaaf haaraa warri taatan fooloo godhaa waan guyyaa gara guyyaatti gadhiisu na hordofaa deemaa isiniin jechuun barbaada.